Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya oduu yeroo kanaaf qindeeffanneen isinitti himaa oduu waliin Anbaayisaa Turaati. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii jajjabaa fudhachaa jiraachuu hime. Manni maree ministeerota bilxiginnaa labsii yeroo muddamaa labsuu beeksise. US carraa daldalaa AGOA keessaa Itoophiyaa baafte. Kunneen hangafoota turanii amma bal'ina oduu. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii jajjabaa fudhachaa jiraachuu hime. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa guutuu Oromiyaa waraana bilxiginnaa irraa qulqulleessuuf lolaa kan jiru yoo ta'u, yeroo ammaa Oromiyaa harka caalu to'achaa jiraachuu hime. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Wallagga Bahaa aanaa Sibuu Siree jalatti gandoota argaman magaalaa Cingii dabalatee to'achuu beeksiseera. Akkasumas warshaan shukkaaraa aanicha jalatti argamu waraana bilisummaa Oromoon to'atamuun beekameera. Sochii waraanni bilisummaa Oromoo taasisaa jiru kanatti kan rifate humni addaa Oromiyaallee yeroo ammaa bakkoota hedduutti waraana bilisummaa Oromootti makamaa jira jedhame. Kanuma hordofee aanaa Sibuu Sireettis humni addaa Oromiyaa fi poolisiin idilee meeshaa isaanii waliin waraana bilisummaa Oromootti makamuu waraanni bilisummaa Oromoo onichaa beeksiseera. Oduma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo Shawaa Lixaa Ona Gindabaratitti haleellaa humna bilxiginnaa irratti geggeesseen Ona Asanaa keessaa waraana bilxiginnaa baasuun magaalaa Gindabarat guutummaan guututti dhuunfachuus beeksiseera. Yeroo ammaa sochiin waraanni bilisummaa Oromoo taasisaa jiru daran jabaachaa kan jiru yoo ta'u, imalli gara Finfinneetti taasifamaa jirus milkaa'aadha jedhame. Manni maree ministeerota bilxiginnaa labsii yeroo muddamaa labsuu beeksise. Kanarratti gabaasa qabna. Labsii yeroo muddamaa manni maree ministeerotaa Sadaasa 2021 irraa kaasee hojiirra akka ooluuf labse baatiiwwan ja'an dhufaniif akka turu himameera. Labsii yeroo muddamaa kanas hojiirra kan oolchuuf hordofu qajeelcha iizii labsii yeroo muddamaa yoo ta'u, iizichis ajaja Itaamaajor Shumii olaanaa humnoota waraana biyyattiin kan durfamuu fi qaamolee garaagaraa hammachuun itti waamamni isaa ministeera muummee biyyattiif ta'aa jedhameera. Labsii yeroo muddamaa 5/2024 kun balaa walabummaaf jiraachuu dhabu mootummaa bilxiginnaa irratti aggaamame ittisuuf jedhamee kan ba'e yoo ta'u, manni maree bakka bu'oota uummataa yeroo dhiyootti akka raggaasisu eegama. Labsiin kun kan labsame waraanni kaaba Itoophiyaatti waggaa tokko dura eegale hammaatee humnoonni finciltoota Tigraay magaalota naannoo Amaaraa Dasseef Kombolchaa to'achuu isaanii hordofeeti. Abiy Ahmed guyyoota muraasa dura lammiileen biyyattii martuu dhimma idilee isaanii yeroof tursiisanii meeshaaf humna qabaniin akka waraanatti duulan waamicha dhiyeessee ture. Mootummaan naannoo Amaaraas haaluma wal fakkaatuun hojiin idilee naannichaa hundi dhaabbate waajjiraaleen mootummaa qabeenya qaban dhimma waraanaaf akka oolchan labseera. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee ammoo jiraattonni guyyaa 2 keessatti meeshaa waraanaa isaanii akka galmeessanii fi gurmaa'anii akka naannoo isaanii eegan waamicha dhiyeessa. Qondaalonni finciltoota Tigraayeef kan waraana bilisummaa Oromoo loltoonni isaanii waliin qaamaan wal quunnamuu fi waliin ta'uun gara Finfinnee akka duulan ibsanii jiru. Ameerikaa fi Raashiyaan ammoo lammiileen isaanii gara Itoophiyaa akka hin imalle kanneen Itoophiyaa keessa jiran bahuuf akka of qopheessan akeekkachiisanii jiru. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shiniigaa Broadcasting Service irraa. Ministeerri muummee Abiy Ahmed guyyaa yaadannoo izii kaabaa irratti har'as biyyattii waraana itti fufsiisuuf dhaadate. Ministeerri muummee Abiy guyyaa yaadannoo iziin kaabaa itti haleelame irratti Itoophiyaan aarsaa keenyaan kan itti fuftu ta'uu ishee guyyaa itti mirkaneessinuudha jedhe. Waraanni mootummaa federaalaa fi hidhattoota Tigraay erga eegalee har'a waggaa tokko kan guute yoo ta'u, Ministeerri muummee Abiy Ahmed haadha warraa isaa Zinnaash Taayyaachoo fi hooggantoota olaanoo raayyaa ittisa biyyaa waliin ta'uun guyyaa iziin kaabaa humnoota TPLF'n itti haleelame yaadataniiru. Lammiileen Itoophiyaa raayyaa ittisa biyyaatti akka makamanii fi kaanis meeshaa waraanaa fi rasaasa qabanillee osoo nafiin gumaachuun humnoota TPLF boolla gad fageessanii qotaa jiranitti akka galchuun dhaama. Diina kana dhiiga keenya lafee keenyaan awwaallee Itoophiyaa boqool qabachiifna jechuun yeroo biyyoonni alaa karaa marii biyyaalessaa hunda hirmaachiseen rakkoon Itoophiyaa keessaa akka furamuuf watwaataa jiran kanatti lammiilee nagaa biyyattii irratti waraana labsuu fi humnaan gara adda waraanaa akka isaan deemanii lolaniif Abiy Ahmed dhaadachuun isaa beekameera. Waraanni Tigraay waggaa eegalame hanga ammaatti lubbuu kumoota hedduu galaafatee miiliyoonaan kan lakkaa'aman qeerraa buqqiseera. Gaanfa Afrikaattis gaaga'ama namoomaa guddaa uumerraan kan ka'e hawaasa idil addunyaan akkaan yaaddesseera. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa namoota Finfinnee keessaa baqataa jiraniin muddame.
Akka ragaan daandii qilleensa Itoophiyaa agarsiisutti yeroo ammaa dippiloomaatonni lammiileen biyya alaa fi lammiilee Itoophiyaa bakka biraa irraa dhufuun magaalaa Finfinnee keessa jiraatan gara naannoo isaaniitti deebi'aa jiraachuun beekame. Yeroo ammaa daandiin qilleensaa Itoophiyaa geejjiba namoota Finfinnee keessaa baqatanii keessummeessaa kan jiru yoo ta'u, taateen kun kan uumame erga lolli jabaachaa dhufuun biyyoonni alaa lammiilee isaanii Finfinnee keessa jiran akka ba'aniif akeekkachiisanii boodadha. Dhalattoonni Tigraay magaalaa Finfinnee dararaaf saaxilamaa jiraachuu himatanii. Dhalattoonni Tigraay magaalaa Finfinnee jiraatan sababii eenyummaa keenyaan hidhamaa jirra yoo jedhan, poolisiin immoo kanneen ergama TPLF raawwatan qabuu koo ittan fufaa jedhe. Dhalattoonni Tigraay namoonni waraana adeemaa jiru waliin hariiroo hin qabne dhalattoota Tigraay ta'uu isaanii qofaan manni isaanii poolisiin akka sakatta'amu sardabnii fiidhaan illee akka irra gahaa jiru dubbataniiru. Poolisiin Finfinnee garuu tarkaanfiin fudhatamaa jiru odeeffannoo irratti kan hundaa'ee fi eenyuun iyyuu sabaan adda kan qoode miti jedhe. Jiraataan magaalattii maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan kana duras haalli wal fakkaataan ture. Keessumaa naannoo dhooqa booraa yookiis 22 jedhamutti namoota guuraa turanii jedhan. Naannoo Samiitii fi Bulbulaatti manaa manatti akka sakatta'an nan beeka. Haalli kun yeroo murtaa'eef tasgabbaa'ee turus gaafa dilbataa garuu akka haaraatti itti fufeera jedhan. Jiraataan kun manni isaanii fi kan firoota isaanii naannoo Bulbulaa jiraatanii akkasuma poolisiin sakatta'amuu dubbatu. Bilisummaa hin qabnu akkanatti jumlaadhaan guuramuun keessumaa dargaggoonni yaaddoon akka jiran godheera. Bilisummaa hin qabnu akkanatti jumlaadhaan guuramuun keessumaa dargaggoonni yaaddoon akka jiraatan godheera jechuun BBCtti himaniiru. Kaan ammoo iddoo garaagaraatti waraqaa eenyummaa gaafatamanii raafamaa fi hidhaan irra gahaa waan jiruuf mana akka hin baane himani. UN yakki waraanaa Itoophiyaa keessatti raawwatamuu hin oolle jedhe. Qooda fudhattoonni waraana Tigraay martuu sarbama mirga namummaa idil-addunyaa kan yakka waraanaa fi yakka namummaa irratti raawwatamu ta'uu danda'an raawwataniiru jedhe. Gabaasni haaraan roobii ba'e. Ajjeechaan seeraan alaa, reebichaan dararuun, dirqiin gudeeduu fi haleellaan baqattootaa fi kanneen qeerraa buqqaan irratti raawwatame jiraachuu gabaasni kun mul'iseera. Gabaasni Koomishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa fi Waajjirri Mirgoota Namoomaa UN waliin ta'uun qorannoo taasisaniin booda bahe kun yakki waraanaa raawwatamuus ragaa argateera. Gabaasni fuulawwan 156 qabuu fi roobii ifoome lola kaaba Itoophiyaan wal qabatee sarbama mirgoota namoomaa sadaasa 3 2020 hanga waxabajjii 28 2021 tti raawwatame jedhe of keessaa qaba. Mootummaan Itoophiyaa gabaasicha hanqina qaba jedhe waliin yoo simatu TPLF gabaasichi walaba miti jechuun kufaa godheera. Sadaasa 4 bara 2020 humnoonni TPLF haleellaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa ajaja kaabaa Tigraay keessa buufatan irratti raawwate jechuun Ministeerri Muummee Abiy waraanni Itoophiyaa tarkaanfii akka fudhatu ajaje. Jalqabarra humnoota mootummaa olaantummaa fudhachuun magaalaa Maqalee to'atanii kan turan ta'us baatilee 8 booda waxabajjii darbe humnoonni Tigraay Maqalee deebisanii to'atanii. Baatilee arfan darban waraanichi naannolee ollaa Amaaraa fi Affaaritti babal'ate torban darbe magaalonni akka Dassee fi Kombolchaa finciltootaan to'ataman. Qondaalonni finciltoota Tigraay hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo waliin qaamaan wal quunnamuu fi waliin ta'uun gara Finfinnee akka duulan ibsaniiru. Kana hordofee mootummaan labsii yeroo muddamaa labseera. Jiraattonni magaalaa Finfinnees meeshaa waraanaa qaban akka galmeessisanii fi gurmaa'uun naannoo isaanii akka tiksan waamichi dhiyaateera. US carraa daldalaa AGOA keessaa Itoophiyaa baafte. Pirezidaantiin US Joe Biden xalayaa Koongireesii Ameerikaaf barreessaniin carraa daldala qaraxa irraa bilisaa African Growth and Opportunity Act AGOA jedhamu keessaa Itoophiyaa akka baasan beeksisani. Sagantaa AGOA kunis carraa daldalaa qaraxa irraa bilisaa Ameerikaan biyyoota Saharaa gadiitiif argamaniif kennitedha. Kanarratti gabaasa qabna. Bakka buutuu waajjira daldalaa US Kaatiriin Taay kibxata akka ibsanitti haalli siyaasaaf rakkoo namoomaa Maalii, Itoophiyaa fi Giinii keessa jiru bulchiinsa Joo Baayiden hedduu waa yaaddesseef tarkaanfiin kun biyyoota sadan irratti fudhatamee jedhan. Akka ibsa bakka buutuu kanaatti mootummoonni biyyoota kanneenii ulaagaa ittiin carraa AGOA kana keessa turuuf tarkaanfii saffisaa yoo hin fudhatan ta'e guyyoota 60 dhufan keessatti carraa kana keessaa ni haqamu. Tarkaanfii US kun jalqaba irratti hirmaannaa Itoophiyaan gabaa Ameerikaa keessaa qabdu akka haqamu gochuu dubbatu hayyuun dinagdee Dr. Guutuu Teessoo. Gabaa keessaa haqamte jechuun dinagdee keetiif sharafa biyya alaa argachuu keetiif abbootii qabeenyaa biyya alaa gara biyyaatti dhufaniif indaastirii biyyattii keessa jiran irratti abbootii qabeenyaa biyya keessaas ta'e alaa hirmaachuu irratti hudhaa jabaadhaa jedhan.
Kanaaf kallattii investimentii hirmaannaa gabaatiin rakkoof danqaamaa Itoophiyaa irratti akka fidu Dr. Guutuun himaniiru. Madda sharafa biyya alaa ta'uun Itoophiyaaf akka tokkittiitti kan hafee ture AGOA akka ta'e eeruun Dr. Guutuun murteen kun argannaan sharafa biyya alaa kun caalaatti akka danqamu taasisaa jedhu. Fakkeenyaaf warshaaleen yoo gabaa dhaban cufanii deemuun filannoo ta'uu akka danda'u eeruun kun ammoo carraa hojii biyya kanaa keessatti uumamu qormaata hamaa keessa galchaa jedhan. Keessattuu bara carraa hojii argachuun rakkisaa ta'e kanatti warshaalee puertuleen oomishaa akkanaa gabaa Ameerikaa keessaa ugguramu jechuun carraan hojii biyya kanaa keessatti uumamu daran akka hammaatu yookaan gadi buunii godhaa jedhu. Kana malees tarkaanfichi daldaltoota oomishaalee akka gogaa yookaan huccuu kanneen gabaa Ameerikaa irratti dhiyeessan irratti dhiibbaa olaanaa kan uumu akka ta'e ibsaniiru. Walumaa galatti hojiiwwan dinagdee biyya kanaa irratti hudhaa cimaa fiduu waan danda'udha jechuun Dr. Guutuun dhiibbaa tarkaanfiin kun qabaatu kan ibsan. Ameerikaan murtee kana dabarsuu isheen dura ji'oota gara 7 yookaan 8tiif sossodaachisaa akka turte kan himan Dr. Guutuun mootummaan Itoophiyaa murteen kun akka haqamuuf jecha waan hunda dhiisee gara mareetti dhufuusaa amanuun yaaddessaadha jedhu. Miidhaa murteen kun geessisuu salphisuufis mootummaa wanti inni gochuu danda'u wanti hedduun akka hin jirres ibsaniiru. Paarkiiwwan indaastirii Itoophiyaan qabdu keessatti dargaggoota miliyoona 1 ol ta'antu murtee US kanaan carraa gabaaf hojii dhabuun jireenyi isaanii rakkoo keessa galaa jedhu. Itoophiyaan murteen kun jireenya dargaggoota miliyoonaan lakkaa'aman miidha waan ta'eef US murtee Itoophiyaa carraa kana keessaa baasuu akka hin fudhanne duula adda addaa gaggeessaa turte. Murteen kun dhimma mirga namoomaa sarbame irratti hundaa'uun kan murteeffame waan ta'eef carraan deebi'anii AGOAatti makamuu wanta torbanoo ta'u kan ji'oota booda furamu osoo hin taane waggootii fudhachuu danda'udha jedhu Dr. Guutuun. Yoo carraan kun argame Itoophiyaan miseensummaatti deebitullee gabaa Ameerikaa keessatti deebitee bakka argachuuf yeroo dheeraa akka fudhachuu danda'us eeraniiru. Haaluma wal fakkaatuun labsii yeroo muddamaa mana maree ministeerota Itoophiyaatiin kibxata 3/2/2021tti guutuu biyyattiitti labsames miidhaa dinagdee hedduu akka qabaatu kaasu Dr. Guutuun. Labsichis sochiilee oomisha biyyattii keessa jiran irratti dhiibbaa fiduu isaatiin alatti hawaasummaa irrattis dhiibbaa uumuu danda'a jedhan gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shiniigaa Broadcasting Service irraa. Egaan daawwattoota keenya oduun yeroo kanaaf qindeeffanne kan hanga ammaatti daawwattan ture qophiilee Shiniigaa waliin turtii gaarii.